iyyaa oolannatti fakkaate. Ani homaan nageenya ijoollee jalaatanii dhaga'e kunoo maashaallah tabaarakallaa rabbiin dhugaa nuuf godhu dhugaa rabbi dhugaa nuuf haa godhu biyyumti keenya bakka akkuma nagaa ta'u barbaanna nagaadhumaan baanee nagaadhumaan galu bakka feene dhannee bakka feene galuu barbaannaa jechuudha nagaadhaanii rabbi biyya keenya nagaa godhu billaali warri kaan warri amantiin keessan kan biraas warra amantii musliimaa warra amantii kiristaanaa hundi keessan billaali rabbiin kadhadhaa maal mee kadhadhaa biyyi keenya akka nagaa argatu biyyumti keenya nagaa argatee jarrumti kuni walqee qaffatanii annachiisasis dubbii kaase kan gidduutti ummati keenya baay'eetu dhumaa jira sababii kanaatiif oromoo taane afaan tokko dubbachaa oromoo waliin galu anatu caalaa anatu bulchaa anatu maal taa'attitu ummanni keenya baay'een dhume inni kaan mana irratti gubate inni kaan daa'ima dhabaa inni kaan dhukkubsate warroota akka fakkeenyaaf beegiifaa kana beegiin kun gara keenya beegiin biyya keenya dhachuudha naannoo keenya kanaaf jennaan achitti qoricha karaa itti dhaquuf dhabee qoricha mootummaan geessee fi jennaan illee karaa itti dhaqanii jechuudha karaa itti gaafa mootummaan geessuu fi asii immoo jarri abaawoodhaan immoo karaa itti qabanii deebisan jechuudha. Kanatti rakkoo kanatti uummanni keenya dhibee hamaa keessa galee miidhaa hamaa keessa galee jechuudha dhugaa rabbii. Kanaaf jennaan hunda caalaa hunda kan caalu rabbumaan kadhachuudha. Rabbiin hundumaa danda'a. Kan isaan gadi hin jiru jechuudha. Kan isa caalu hin jiru jechuudha. Bakkatti si deebisa amma gaafa waa tokko rakkattee kadhattu nu argata wallaahi. Kanaaf jennaan akka afaan qabdaniitti akka amantii qabdaniitti rabbiin kadhadhaa waaqa keessan kadhadhaa uumaa keessan galateeffadhaa kadhadhaati wanti hundumtiyyuu afaan tokko taane jechuudha osoo kadhanneeti hundumtiyyuu toora nu gala jechuudha haati keenya nu jalaan duutu abbaan keenya nu jalaan duu ilmaan keenya nu jalaa hin duutu foon keenyatti yookaan immoo dhiiga keenya keessaa namni keenya hindu'e yookaan immoo hinduune jechuun miti nuti oromoon tokkodha. Oromoo qofa osoo hin taane namumti kamiin iyyuu tokkuma rabbi tokkicha uume jechuudha. Hunduma keenya amantiidhaan wal qoonnee bifaan wal qoonnee gandaan wal qoonnee kutaadhaan wal qoonnee adda adda babaane malee nuti tokkumadha jechuudha. Hunduma keenya iyyuu rabbiin nu uume jechuudha. Dhalaas dhiiras hundaayyuu warroota amma biyya arabaa kanas isinitti ni maare islaam beetu warra biyya arabaa kana diimaa kanas gurraacha kanas wal keessa fuudhee rabbuma tokkicha nu uume jechuudha. Isa tokkicha qofa eenyu gargar baase nama foonii bichaatu gargar baase malee kan nu uume uumaan keenya tokkodha bakka tokko dhufne akkuma beekamu hundi keenya bakka tokko dhufne kanaaf jennaan oromoon keenya tokko ta'ee osoo nu busheeti walii galee abbaamti tokko osoo busheeti mee maal ta'a silaa dhiisnee duuna addunyaatti irratti wal lollu kana lafatti irratti wal lollu kana manatti irratti wal lollu kana makiinatti irratti wal lollu kana furannee hin duunu bar dhiisnee duuna qabriin keenya tokkitti dhuma qabriin keenya tokkitti sanii immoo uffata tokkittiidha nanni awwaalamna. Kanaaf jennaan har'a duunaa bor duunaan beeku kana gidduutti immoo ilmaan keenya zariin keenya uummanni keenya dhumu maatiin keenya dhumu firri keenya dhumu osoo nagaan jiraateeti akka barbaadde deemtee duraani jechuudha yerootti na yaadadha naannoo waggaa 10 olii kana Finfinneedhaa fi Addis Ababaa gidduu Wallaggaa baanee naqamtee dhufnee bulla jechuudha. Karaanii ispaaltiin galeen jiru dhiyoo galee ispaaltiin korota jira jechuudha. Korota dhagaa gurguddaa jira. Makiinaan ariifatee hin deemu karaa jajallataa jira. Achi goraa as goraa. Dhiyeenyuma erginuuf baree maal jedheetu ispaaltiin galee jechuudha. Wallagga gidduu ispaaltiin dhiyoo galee kana naqamtee dhufnee bullaa. Naqamteedhaa kaanee immoo Addis Ababaa galla jechuudha. Guyyaa tokko bullee galla jechuudha. Kana keessatti homaa tokko hin jiru ijoollee keenya. Wal sodaachuun, wal arrabsuun, wal ajjeesuun, karaan nagaa baataa nagaa galta jechuudha. Hatta san biyya kana dhufe waggaa 5 barana. Waggaa 5 akkasii 5 walakkaa keessa hin jira. Karaa kee nagaa baatee galtaa Wallaggaa fi Finfinnee gidduu amma nuti waan barbaannu mi'a yoo barbaanne Finfinnee irraa dhufnee fe'annee Wallaggatti daldalaan Wallaggatti fe'ata Wallaggaa chol fida gadi geessa nagaa makiinaan nagaa fayyaa sadeen
amma karaatti makiina mootummaa argan gubuu saamuu bakka ajjeesuu ati waraana deeggarta ati waboo deeggarta ati waraana deeggarta kana gidduutti uummanni dhume uummanni Oromoo nagaan hin jiru bakka boqonnaan hin jiru bakka karaa kana nagaan deemteen galtu guyyaa meeqa bulanii galu taaskiidhaan taaskiitti darban makiinaa beekan malee makiinaan mootummaan deemu makiinaa beekumsaatiin bakka makiinaa nama dhuunfaatiin deemama makiinaa nama dhuunfaatiin bu'an kan mootummaa tennaan dur dha'an kanaaf jennaani Oromoo wal balaaleffatee wal jibbe kana gidduutti nuti miidhame bar kan du'aa jirus Oromoodha kan wal ajjeesus Oromoodha kan wal miidhis Oromoodha kan wal tuffatus Oromoodha numa bar afaan biraan haasaani afaanuma Oromoo haasawu tokkuma taanii wal ajjeefne tokkuma taanii wal finna tokkuma taanii mana walirratti gumna kana manna nagaan nuuf haabuu akkuma mari'achaa jiranii mari'achaa jiru jedhanii rabbiin nuuf haa milkeessine wallahi rabbiin nuuf haa milkeessu dhugaa rabbiin gammadee du'ee silaa maalan jedha bar kana baqanuu taa barra sodaadhee an biyya galuu jiru dhugaa rabbii ijoollee baay'ee biyya galuu sodaate taara an sodaadhee man biyya galuu dhugaa rabbii marmaan nama keessatti fitaa dhugaa abbo nama sodaachisaa biyya amma warra biyyaatti akkatti yaadda'u beektusin amma nan gala hororseen gala amma biyyi nagaan bu'e taana hororsee gala maabboo koo akka durii taanaanu finfinnee koo dhufee nagada koo gabaa koo dhaqandhee deebi'ee gala guyyaa tokkotti gala gabaa koo ladhee finfinnee dhufee gabaa oolee galgala deebi'ee gala rabbiin biyya keenya nagaa godhu wallaahi du'aa godhaan isiniin jedha baay'ee nama gammachiisa akkas taanaanii dhugaa maal godharee maal godhama mootummaa jalaa sinuma dhuma waraanni jechuudha waraana meeqaa dhume ijoollee xobbee karaatti hafe wallaahi ijoollee xobbee waraanatti dhaqee nammee ijoolleen xobbeen deemanii waraana abaawatti namanii ijoollee xobbeen deemanii waraana biyyiitti namanii jechuudha waggaa 15 darbee jennaan dur sassaabanii abaawatti dabalamti jedhanii ganda keenya jechuudha wallagga keessa sassaabaniitu namni baratu hin jiru mana barumsaatii qabanii dur waraanaa biyyiitti ergan jechuudha achi immoo inni kaan immoo waraanaa biyyi maa deemte immoo achitti gadira olii gadiramtee dhumte ijoolleen keenya olii gadiramtee dhumte namni faca'ee ijoolleen facaate maatiin faffaca'anii akkasitti jiru jechuudha garuu amma yaa rabbii kee walitti deebisaa laata maal mataa dhugaa rabbii yooma wanti hundumtiyyuu afee jireenyi bakka wanti biyya lafaa kun hin darbatu managaa manuu buusanii managaa taane biyyi keenya nagaa ta'e wanta leeyu qaaliyata wanta leeyu hamiyaa hojjettee fidda baqa wanta le miyaa ta'ee qaaliidha jireenyi qaaliidha ta'ee akkuma qaalii sanatti hojjetta amma duraanii qansiraan birri meeqa qansiraa birri meeqaan oolta qansiraa birri 100 fa'iin oolta yoo harmaata namni buqqisu ta'e harmaata birri 100 fa'iin oolta jechuudha dur amma garuu qansiraa birri 200 oolta jedhan akkuma jireenyi dabalaa deemee hojiin keeti waan itti hojjettullee hin dabala jechuudha kanaaf jenna waluma faana jira wanti qaalii ta'e wanti mi'aa iyyuu hin jiru bakka biyyumti keenya nagaa ta'e jennaan yoo agabu bullee bakka walitti namni kolfinee qabannee biyyi keenya nagaa ta'e akka barbaanne deemnee galgala buna keenya barakaa keenya dafannee kolfinee qabanna bakka biyyi nagaadha waan ta'eef cinqin hin jiru akka biyya kana amma biyya kana bakka barbaadan naqanii ollaa bira dhaqanii galgala deemanii amma halkan sa'aatii meeqatti deemanii galu garuu biyya keenya guyyaadhaan ol deebi'anii mana keessa taa'u namni akka fuura baafatu qabu inni hojii qabu hojii isaa irraa hunkuramee akka hin taanetti jira jechuudha yaa rabbi keenya biyya keenya nagaa godhi hundumti keessanii wallaahi du'aayii godha waan nama gammachiisuudha rabbiin dhugaa haa godhu mee du'aayii godha rabbiin namarraa qeebalu qaba waan ta'eef namarraa fudhatu qaba waan ta'eef akkasii kanumaafis ni viidiyoo kana gammadee dhufees ni waraabe yoo isinitti tole laayik sheer godha komentii jalatti yaada keessan naa barreessaa